Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun miidiyaa kooti. Amma yeroo oduuti. Oduu waliin Abdii Waqbayyana. Gabaasa qorannoo idilee sa'a 24 darbeetiin Itoophiyaatti namoonni 915 dhibee COVID-19 qabaman. Sa'a 24 darbitti qorannoo laaboraatoorii namoota 8,957 hojjetameen vaayirasichi namoota 915 irratti yeroo argamu, walumaa gala torbee kana keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman 3,562 gahu Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Namoonni haaraan 187 dhibicharraa yoo dandamatan, waliigalaan namoonni 6,950 vaayirasicharraa dandamataniiru. Yeroo ammaas vaayirasichi kan irratti argamu namoota 10,304 yoo ta'u, namoonni 138 wal'aansa cimaa keessatti argamu. Sa'a 24 darbeetiinis lubbuun namoota 11 darbeera. Hanga ammaatti waliigalaan lubbuun namoota 274 darbeera. Hayyudureen Abaawoo Jaal Daawud Ibsaan torbee tokko oliif manaa akka hin baane erga dhorkamanii booda guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 31 bara 2020 hojii erga seenanii har'a immoo humna mootummaatiin bakka hojii isaaniitii qabamuu ibsame. Nageenya kee tiksuuf jedhamuun manaa akka hin baane taasifamuu kan himan Jaal Daawud sararri bilbila moobaayila isaaniis tajaajilaan ala taasifamee akka ture himu. Jaal Daawud akka jedhanitti poolisoonni federaalaa dhufanii nageenya keef jecha manaa akka hin baane naannoo kanas ni tiksina quba qabaadhu naan jedhanii adoolessa 24 irraa eegalee ammoo nyaata bituuf konkolaachisaa tokko qofa malee namni mooraa isaanii keessaa bahuu fi galuu akka hin dandeenye dhorkamuus himu. Gaafuma sanas dabaluun tajaajila bilbila harkaa irratti cufamuu dubbatu. Qaamni nageenya kee eegna jedhee fi sarara bilbila harkaa koo akka cufamu godhe quba wal qabaachuuf dhiisuu isaanii waanan bare hin qabu jedhu Jaal Daawud. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 31 ammoo nageenya kee tiksaa eeggannoo cimaa gochaa manaa baatee waajjira deemuun hojjechuu dandeessa jedhamanii hojiitti akka deebi'an dubbatanii, haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo poolisoonni waajjira Abaawoo Gullalleetti seenuun eegdota Jaal Daawud Ibsaatiin mooraa lakkisaa ba'aa kophaatti isaan dubbisuu barbaanna jechuun bakka eegdonni isaanii hin jirretti konkolaataa sirii F2 ukkaamsanii akka deeman namoonni naannoo sanaa dubbatu. Mootummaan naannoo Tigraay yeroo filannoo geggeessuuf ka'etti manni maree Federeeshinii Itoophiyaa xalayaa barreesseef. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo geggeessuuf komishinii hundeessee namoota dhuunfaa fi paartilee hirmaatan galmeesseera. Guyyoota dhufan keessattis guyyaa duulli filannoo geggeeffamu eegaluu fi sagaleen itti kennamu akka himu beeksiseera. Naannichi qophiiwwan filannoo cimsee wayita jiru kanatti manni maree Federeeshinii Itoophiyaa xalayaa naannichaaf barreesseen filannoo geggeessuuf qophii itti jiru hatattamaan akka dhaabu gaafateera. Naannichi sirna haaraa balaarra buusuuf adeemsa eegaleen kan itti fufu yoo ta'e, manni marichaa aangoo heera biyyattiin kennameef akkasumas seerota biroo irratti hundaa'uun tarkaanfii akka fudhatullee beeksiseera. Guyyaa harma hoosisuu idil addunyaa sababeeffachuun weerarri vaayirasii koronaa harma hoosisuu akka hin dhorkine Ministeerri Fayyaa beeksise. Guyyaa harma hoosisuu idil addunyaa 28ffaan adoolessa 25 hanga hagayya 1 mata duree fayyaa biyyaaf harma hoosisuu yaadeeggaru jedhuun ni kabajama. Ministeerri Fayyaa FDRE dhimmicha irratti sagantaa hubannoo uumuu gaazexeessitootaaf qopheesse irratti ayyaanichi akka Itoophiyaatti yeroo 12ffaaf kan kabajamu ta'uu beeksiseera. Haadholiin tokko sodaa weerara vaayirasii koronaaf jecha daa'imman isaanii aannan qorqorroo kennaafii jiraachuu ministeerichatti daayirektarri haadholii fi daa'immanii Dr. Masarat Zalaalam ibsanii ta'us hanga ammaatti haadholiin sababa weerara vaayirasii koronaan daa'imman isaanii harma akka hin hoosifne wanti dubbatame hin jiru jedhan. Haadholiin gorsa ogeeyyii fayyaarraa kennamuuf hojiirra oolchuun nyaata dabalataan malee daa'imman isaanii baatii 6 harma hoosisuu akka qabanis hubachiisaniiru. Afgaanistaanitti dhohiinsa konkolaataa irratti qaqqabeen namoonni 17 lubbuun isaanii darbuun himame. Dhohiinsichi naannoo gamoo biiroo bulchiinsa Loogaar jedhamutti namoota gabaa ayyaanaa raawwachaa jiran irratti qaqqabuu ibsame. Balaan kun wayita mootummaan Afgaanistaanii fi hidhattoonni Taalibaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessuuf jiranitti kan qaqqabe ta'uu dubbatameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun har'aa eegalee guyyoota 3f kan turu ture. Taalibaan haleellicha keessaa harka kan hin qabne ta'uu yeroo beeksistu
IS garuu hanga ammaatti dhimmicha ilaalchisee yaada laachuurraa of qusateera. Dubbi himaan bulchiinsa Loogaardeedar haleellichi kan raawwatame qaama badee balleessuun ta'uu malaa jedhaniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamolee lamaanii dhimma hidhamtoota wal jiruu irratti rakkoon quunnamaa jiraachuu. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamolee lamaanii dhimma hidhamtoota wal jiruu irratti rakkoon quunnamaa jiraachuu himame. Bulchiinsi biyyattii Taalibaan humnoota tika mootummaa 1,000 yoo gadi dhiise hidhamtoota Taalibaan 5,000 gadi dhiisuuf waliigaleera. Mootummaan Afgaanistaan hanga ammaatti hidhamtoota Taalibaan 4,400 gadi kan dhiise yoo ta'u, Taalibaanis qaamolee nageenya mootummaa 1,500 gadi dhiisuu beeksiseera. Oduun Hagayya tokko bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa.